deemu hawwisha antee dhufteetiin saxaalloo maxaalloo jedhaa jirti bakka asirratti jechuudha. Anatti bakka matama qabadhee bakka dhageeffadhaa ture maal godhee bakka callisee bakka akkasitti kan ta'e malee ani ibsiin walii gallee xumuruu dandeenyu dubbiin kun jaarsummaa hin akkosiin jette ani rabbiif jedheedhaan isiif jedheetiin okee ofii kennaaf jedheetiin nama sadiin qofa haasofnee xumuruu dandeenya. Obboleettii si wajjin jechuun namaaf kanaan xumuruu dandeenya maal kennaaf obboleettii si illee walla na baay'ee hayyuudha alhamdulillah. Haati si illee na baay'ee hayyuudha. Obboleessummaa si nutti dabalame faamilii ibsii bicha waliin xumuruu dandeenya. Uummata kan rakkin hin jiru. Kachi taate lakkii wanni kun sirrii miti yoo si waan jettu taate gara jiruun waliin haasa'uu dandeenya maal rakkin hin jiru. Waan baay'ee nu dhabsiisuu miti odoo walii haasofne jechuudha. Gaafa na walii haasofne deemiira keessa seentee waa diqqoo alatti mala si beekaa. Diqqoo na jalaa wanna jajjatti takka shilee barbaaddi bira jiraadhee shileetiin kabaleetiin hin gorfadhu biyyanarraa fagoo jirti. Akkasuma jidduu kanatti bakka misunderstand ol goone malee silaa osoo wal bira jiraannee akka tolii fidhaniif hawwiin silaa hin beekne jechuudha. Isiin osoo fuula kiyya kana deemaa kan argiteette namas baatee waan dubbanne bara. Kaleessallee milkiin jaaladha qaba. Daadii naan jettu walla dhugaa dubbachuuf daadii naan jettu. Jaartiti yaani maal jettaan? Maami jettaan miti? Maami jedhaanii turtee jechuudha. So kanaa jennaaniin dubbiin kun waan baay'eellee akaabbadanii illee miti. Okay, nutuun fitna hoosiin fixaatte jaarsaa kennatu isinillee allee jaarsi fidadhee abbama isin jettan abbaa barbaaddan. Waan barbaadoon irra keessanii martii tana fixettan an barbaadootti balleessi qaleelleen fixadhaaf uummata akka rakkin hin jiru. Adhallee miti borullee wal beeknaa jira uummata akka waliin dhabnu. Awi. Yeah. I think mucabira jiru dubbisu lidee baateef neetworkii si baasee hin beeyne si dhabnaani bakka akkuma isiin jette ati rabbuma si argaa waan hunda rabbi beekaa. Namni isiin achi qabdu ka isiin itti amantullee hin jiru jette atummaan hisaaba godhi waan waliin dalayda waan waliin argattan hisaaba godhi gidee xumurtetti boruu fidii koottu jenneeni maal jettare hisaaba ati maal jette yaada kanatti? Oromotiyya dhugaa dubbachuunii fi iccita baasuun waan biraati. Iccinni guddaan tayyuu ka iccitaan silaa hojjetamuu qabu asirra ba'ee barsiisaa jiran. Birrii kiyyaadha haqni kiyya yoo dhufee riisiitiin asirratti kun hojii kun kana kun hagana jedhame asirra yoo naa herreegameetiin jedhe namni kamiyyuu yoo herreegeetiin jedhe homma tokkoyyuu hin qabuun kun iccinni hin ba'uun. Kakatanii akkaataa itti na kakatanii riisiitii saniyyuu irraa dhoksuu danda'a riisiitiin baay'eedha. Riisiitii san as fidanii uummata Oromoo afootti kakataniiti hambifne kun haga kanatti fidanii isin afonnaa haa herreeganii malee an duubatti obboleeyyaa waliin dhaladhachi keessaa qaba. Garuu an bakka sanitti ilki hagana nama lafa si godhadha. Kana akkana godhadha. Lafannaa haa fixani achi herreeganii uummatannaa haa himani keessan jiru. Hawwiin sobdee 128 kana soba himaarti moo dhugaa himaarti iyyuu dhugaa isa achi riisiitiin as dhufee icciitiin kanaaf hin bahu uummata Oromoo uummata Oromoo kana ala jirtaame homa abbammaa fedhisiidhaan biyyarraallee nama kaa'an asirraa bakka nama Oromoo kana ala jirtaame. Milki gaafa an hii jedhe akkasii imimmaan dhokataa boo'ee biyya keessa rakkadhee uffata jijjiiradhu dhabeetiin jedhe obboleetti tiyya dhaqee boo'ee hin beeku. Haadha kiyyaaf abbaa kiyya asirra taa'ee dubbadha ilmoo dhalan keessaa haati tiyya ijoollee 8 deettee ijoollee namni as jala hin kijibde naanaa jedhu hawwiini ijoollee 8 dhalte keessaa nama qixxee kiyya jaalatu hin qabdu nama itti qixxeeffatan hin qaban. Garuu gaafa rakkadhee akkasii hii jedha akkasii imimmaan buusaa dhokataa obboleettiif haadha kiyya jedhe tokkochi namni nafaana boo'in jiru. Obboleessa kiyya icciita kiyya himan. Obboleetti waliin dhaladhee icciita kiyya himan. Harkasiirraa qixxaasii nyaadhee uffata obboleetti tiyyaa jijjiiradhee jiraadhe malee jechuudhaan. Kanaaf an uummata Oromootti illee rakkoo shilingii naa kennaan jenneen. Adda dhufee akkasii hojjedhee dabqee kushiina ormaa keessa jiran. Idaan namaa meeqan mataa irra na ba'eera. Isaan narraa kafaluu hin danda'a of danda'eera. Umurii 18 ol jira jedhee malee haadhaaf abbaa kiyyaan lee itti naquun barbaadu obboleeyyan kiyyallee itti naquun barbaadu uummata Oromoo illee itti naquun barbaadu gaafa an akkasi gubadhee dhibamutu jira
Duubaan keessa ijoollee hidhamtanii galta hin beektani. Dhiiga yoo rabbii keessanii kakadhe marfee hagam gaggausa lama nu keessaa waraabbatan. Sanittuu lafti naammaraa kufaa kushiina ormaa keessa jira akkatti jiraadhu nan beekan. Namni nama sukkume milki namni sukkume kana hunda danda'eeti kushiina arabaa keessa dhaabachuu jiran. Eenyuyyuu rakkoo kiyyana waliin hin qoodamneen. Idaan irra jiru eenyuyyuu narraa kaffaluu hin dandeenye. Obboleetti kiyyas ittiin naqu. Obboleessi kiyyas ittiin naqu. Uummanni Oromoo eegaa dhugaa kiyya diqqoon arguu barbaade asirra argani. Sambichaa barbaadan. Ana keessa waan na gubu qaba waan ta'eef. Icciita hedduu dhoofadheetiin jedhe sababa waan hunda obsee dhoksee hin darbiti. Hin gufataa warra malee kufaa hin jiru. Boru hin ka'aa jedhee deebi'ee biyya ormaatiif deebi'ee akka an gufafadhuufi viidiyoon takkitti namni namarra gubuu hin dadhabuun. Milkii haayilii si duuba jiru hin beekan. Dhaadannoo ati qabdu yoo akkana nu godha akkana godha yoo akkana na godha akkana godha kun jecha keeti kana sirri atillee bareechitee beekta an dhaadannoo keessa waan ati hojjettu hundas bareechee beeka viidiyoo kiyya hin guddaan hin beeku. Tiktookiin kiyya viidiyoo boo'ichaan irratti ergine ganama dhooganii waan bareedaa kana barbaadu ani nama kuma kana godhu siika kadhallaa illaan haa viidiyoo godhu an barbaadu nama kuma kana godhu siika kadha waa'ee viidiyoo keessa kan waa takallee godhan maali meeshaa yoo tiktokaatu mana booti mana booti na kasirratti go atu yoo masu seeraan barsi gaafadhe gar seeraatiin bari yakkamaa taatan akki gootu waa takasitti mulaal viidiyoo waan siree gootee sababa laal sababa teekinooloojii guddate jira viidiyoo kan kee sababa siree guddate sirratti gubatee gattu ilaal riizinii isaa sii kenna riizinii gubatee viidiyoon jechuudha tiktookiin akkampanii tiktook keessa hin dalagu akkamitti dhara guddaa kana tarabbii jedhiite rabbii kee sodaattu gabboo qalbii sanii sodaattu Hawi. milki. Hawi. Gurmeessuu hin danda'a milki ajibbaan dhibba haala kamala isaa keessa sirrii. Wallahi billahi viidiyoo itti miti. Hawwii dhaqaalaa la'ee nama tokko sirriitti gurmeessee hin beeku. Waan barbaadee si kakadha uummata kuma ji'a kanaaf. Maaliif maan nagoota dheetiin abbaan barbaade yuutuubii barbaadee rabbi barsiisaa oolaa tadha tiktookii foloo kuma 8 qabattee waan guddaa goota hawwii. Namni miliyoona 3 qabu jira namni miliyoona 5 qabu waa barsiisaa bara. Ani maal godha kan keerraa inni akkamitti gocha kana ni dubbata. Sigala namni tokko yoo na jala jiraate birki dhageessanii. Waa'ee tiktoo gubuu kana. Waa'ee tiktoo gubuu kana warroonni kanaa dubbatanii mee namni tokko tuutee gubuu hin danda'a. Hawi. Tiktookiin dheedna kana ka ijoollee baay'eetu gubataa jira yeroo baay'ee yoo duraan viidiyoon akka carraa ka kaampaaniin isaanii waan poolisiin isaanii eeyyamne viidiyoon duraan gadhiifame jiraate beeksisa hojjettanii beeksisa kana yoo lakkoofsa midhaaminni jiraate sansaniif viidiyoon 3 qoyka yoo jiraate maybe isaan sirra cufuu danda'anii suuraa koomiti isa itti deebina ka tiktook akkaawuntii atillee shuurii miti meek shuurii miti atillee sii galee yookiin isa sirratti gubsiise yookiin seera cabse sirra gubate yookiin immoo tun abirratti cibse sun isa rabbii fi abbaa tiktookii kee gube qabdi sii galee suni geeybaan beeytu amma ka irraa dubbachuu barbaannu waa'ee ka ati beeytuti waa'ee haqa kee ka alaatti hafeeti sii galee ka tiktookii rakkoo miti kanaaf amma kawaa'ee haqa kee isa biratti hafee kana wal mormaa dhoollu osoo wal morminu chaarjilleen sirra dhumine turkiin sididee addaan hin baanu silaa nama hin kennadhu jette inni kakatee hisaaba godhee boru kaalkuleet godheetini mallaqaa ga walitti qabdanii yoo nu fidee dhufe hoo maal jettaa sin jedhe. Ila ummanni Oromoo baay'ee dhageessan qaaqa milkiillee durallee dhageessan sobni hedduullee keessa akka seeraan dhageessaniirfan hawwii kanatu soba himataara birri guddaa kana itti qabee himataara moo sobaan jechuudha. Fiisitoonni sun asirratti asirratti naa herreegamuu qaban yoo san dhugaan baate waan taateef jechuudhaan akkas barbaada rakkina akka haadha waliin obboleetti waliin obboleessa isii waliin nama achi waliin fidna jedhe rakkina kiyya of danda'ee mataa kiyya danda'ee baadhee dhibee kiyya mataa kiyya danda'ee baadhee itti deebi'ee bakka kushiina arabaa hojjechuun namni hin malle gaddeebee kushiina arabaa keessa jira. Odoo inni si cinaa dhaabadhee hawwii hoo kana naan jedhe mana banadhu naan jedhe anuu kushiina arabaatitti odoo haadhaaf abbaa kiyya yaadee yaada quufee hin bahin
odoo obboleessa na jalaa du'eera obboleessa kiyya seeraan taa'ee imimmaan biyya keessa buuseen boo'ine gaafa anqee kenna galu inni yoo dhagee nama maatii kiyya bira hojjetaa kenna ajjeesaniirani odoo gaddi hedduu kenna jiru hunda isaa dhiisee ija qabadee akkasin rakkinne hunda baadhee dhufu ijuma qabadhee ofuma kiyya anumaafilli miidiyaa kanarratti ummata Oromoo afootti rakkinna kiyya akkuma ofii danda'een asumarra naa haa xumuramu riisitti isinaaf akkana herreegaa kalkuleetii naa godha sanuuf akka ta'e maal kakate riisitii irraa hin hambifne waan isiin hojjetteedha ilmoo isaatiin kaftiifadha malee anquraan san qabsiisu. Kun akkasi furmaata ta'u hawwiitti ila oya isin jidduu jirraa isin jidduu jiru gaafanna. Riisitiin kun keessaa baduu danda'a keessaa hafuu danda'a. Nama kaadhu kaampaanii piriintii godha yeroo takkatti si baasa haga dalagame kun ka deebi ordarii deebellee ordarii tan ta'ellee kariitan ta'ellee kanan riitan ta'ee galmaa siistem keessatti si haalaalan isin jedha fi kana salphaa si kenne bara nuyyuu bara. Mee maal barbaadu? Abdi ati ijoollee maachaan illee tiraaltaboo jaarsa jennee osii galchine. Mee waa nu jedhana obboleettiin teenya wanni tokkoffaan isiin barbaaddu akka isiiti. Dubbiin jaarsa ta'eera. Jaarsi waan godhu isatu beekaa dubbii kennatti ati wanni sirraa eeggamu haa itti ta'e osoo jalaa nafin sii galuudha. Malee qabdeena walirratti gubuulleen hin ta'u. Maaliif yoo jette beeyta atis hojii kee sirriitti beekaani dhugaa sitti himaa osoo mucaan hin dubbatin dura waan ati dalaydu qibaatii ati kana jettu guutuu beekaa waan ati kanan dura dalagaa turte jechuudha. Kun amma si ragaa ba'u osoo hin taane dhugaa jirtu si dubbachuu barbaadeeti. Ati wanni soqaa jirtu haqateeti dubbiin jaarsa geette sa'aatii meeqa sirra jiranu amma sa'a kanatti amma hangana hojii deema garuu sababa kanaaf ta'aa jira. Wanni kun waan qunna garii qabu waan ta'eef jechuudha. Ati haqatee waan barbaadu. Wanta isa guddaa asirra ta'aa jira. Kanaaf jecha haqatee qofa barbaadadhu malee dirqama uummata kana dura jette dalagaa ofii tokko namni ministeera hojii ofii tokko namatti himuun nooriidha dhoorgaadha kun obboleettiti. Si galtee isi tana dhimma tiktookii kee garaa si nyaatu baasaaboraa fi imeelii isaa qofa wajjin natti as ergi. Tiktookii kee borga nama deeffattee bana. Dhummatee bakka kanaaf mataan sin dhukkubiin tiktookii gonkuman gubatu. Hin deebi'a bakka fedhe yoo dhaqe. Garuu ati wanni beekuu qabdu imeelii keetii fi baasaabora sirrii. Koominitiin sababa si gaafataa itti barreessitaa maaliif siin jedhanii hin deeffatta borga nama kanaafillee garaan sin dhukkubin. Wanni guddaan ati irratti xiyyeeffachuu qabdu mucaan waraqaa fi asirra onlaayinii irratti kan laakka'e osoo hin taane haqatee osoo si jalaa nambisin ifaa jeete akkuma tireef garaan dhukkubsattee osoo kana godhee jette sukkuummaati nama sukkuumaa baate si caalaa beeka. Viidiyoo ilaalaa beekasitti si galte gatii kanaaf jecha haqatee rabbi si haa galchuu. Mucaan kunis ijoolleedha. Yoo tasa ijoollummaan isaan deemtee dunyaan sun akkuma jette dujaa tana yoo argu namni hin dogoggora beektaa olee. Dunyaa yoo arge namni hin dogoggora. Dunyaan tuni baddu. Gatii kanaaf jecha inni warra laaluu hin qabu. Mucaan fuuldura isaa laaluu qaba. Gatii kanaaf jecha haqatee si haa galchuu. Dubbiin dheeressini haqatee qofa barbaadadhu rabbiin. Saantibiin takka akkasii dhiyaatuun barbaadu akka nama tokkootti akkaataa itti faajjee akkaataa itti waan beeku kunis kana rabbiin isaa haa laaffisuu. Addunyaan tuni beektaa sikka yeroo maal jedha beektaa dunyaan tuni azaaballee jannatallee sin nama gaalledha. Sababiin kana jedhaniif maali yoo dunyaa tana qabaattee sadaqatte hajji yoo deemte waan gaarii yoo ittiin goote jannata ittiin dhayite. Dunyaa tana qabattee yoo ittiin dhuuyite ittumaan deemtee dubartii guyyaa jedhatte kanuma kana ittiin haraama ittiin dalayte dhayitee karaa jahannam ittiin deemte jechuudha. Dunyaan tun lachuuyyuu qabdi jedhu. Gatii kanaaf jecha isallee rabbi haa qajeelchu obboleessa keenna ka waliin ifaa jettan kanaaf ministeera hojii keessanii hin haasa'inaa biliis. Ani wanni guddaan jecha qilleensa dabruuf jecha namni ammas jala taa'ee isin laalu kumni jahaa kuni waan barbaadan osoo har'a isin fiddanii sirra gasha kaayitaasitanii barbaadan garuu buddeena keessan irratti ashawaa afaa jirtan keessattuu doktor Inaa fi maalii mucaan kenna ka amma itti obboleeyyanuma of eeggannoo cimaa barbaachisa. Amma inni waan kana keessatti isa namni dubbii kana itti dhimmamee ofirraa cufuu qabu. Buddeena isaa fuulduraa laaluu qaba. Inni kun nagarii godhee birrii irraa dalaydanii waan irraa argame yoo lafa hin jiraanne guyyaa akkanaatitti sii kenna bakka dhumate birrii keessabeen qollofee itti dhiisu waan kana. Kanaaf jecha wanni kun haa gabaabbatu. Atis obboleettiin tiyya haqatee qofa barbaadadhu malee dirqama onlaayinii ta'uu qaba ka jettu kana irraa gabaabbadhu yaada jedhu barbaada. Ahmad takkatti Amicha kiyya takkatti wanni asirra sii dabalu
wanni namni namarraa barbaadu jechuun jaarsonni si'iif jecha yookaan ammootu milkiidhaaf mucattii tanaaf jecha as gubbaa taa'aa jiran sa'aatii kana dheeraa namni wanni as gubbaa taa'ee asirra qabuu fi dhugaa teessan lamaan argee haqa tanteellee argee haqa mucaa kanaallee argee jidduu lamaanitti isin lamaan isin araarsaniitiin haqatee sii deebisanii kallattii sanaan isin lamaan araaramtanii gargar galuudhaaf namni as gubbaa taa'a malee namni isatti toltee yookaan ammoo miidiyaan isatti tolee gubbaa kana taa'aa oolu hin jiru. Wanni guddaan barbaachisu amma maali? Haqqi fi hagana jettee himatte atin lakki hayxi isii ammootu haganaa miti jedhee yoo ka mormu taate sun ammootu jaarrolee bira jira. Maarra ragaan haqatiyyaa akkana risiitiin naafaa dhiyaatu risiitiin naafaa dhufu jettee miti atin tuni manguddoo bira jirti. Lakki as gubbatti ilaalla. Risiitiin kan as gubbatti haa dhiyaatu. Lakki ammootu risiitii lafarratti ilaallee isin lamaan wal bira finneetiin ilaallee kaaneetiin risiitii kanaan qabeenyi ati gurbaa kanarraa qabdu hagana jechaa yoo walii galtanii amantani wanni gurbaa kanatti dhiyeessanii waan jiru guddaalee natti hin fakkaatu. Yoo lakki haqqi tiyya haganaa miti risiitiin dhiyaatillee irraa muramee haqqi tiyya dhofamteetiin caafii fidee dhufe jecha ati ka himatetti fuftu taate fidanii as gubbatti wal kassiisu iyyuu haa taatu. Namni dubbiin kun dubbii siiree si beeka nama meeqatu ilaalaa jira gubbaa kanarratti asliillee waan kana waa malee ofitti hin fudhanne dubbii tana waa malee illee ofitti hin fudhanne. Kanaaf ammuma haa dhiyaatu ammuma walaa kassisnu jechaalleen hin taatu maaliif dubbii takka gaafa manguddoon gayatan manguddoolleen akkanuman lafaa ka'anii waan tokko balleessanii biraa deemullee dhoorkaana beekama. Dubbiin garii dubbii dhiisanii biraa galantu jira garii namoota ta biraa naman galchineetu jira beeka. Dubbiin akkana ammoo dubbii biraa dhiisaniillee galaniillee miti. Mucattiin tunillee waa malee imimmaan hin buustu. Mucaan kunillee waa malee as gubbaa taa'ee akkanatti hin qaqamu. Wanni dhoksaadhaan haasayamaa jiru tokkollee hin jiru. Paablikiin uummata irratti haasayamaa jira. Gurbaa kanallee gaafataatuma jiran. Lakki wanni isii hagana. Atillee si gaafataa jiru. Lakki wanni kiyya hagana. Ammoo ammuma naa haa kakatu. Ammuma ilmaan naa haa kakatu. Jechaa irraa maali risiitiin mucattii tanaa kunoo kana jedhee haa dhiyeessu. Lakki as gubbattii miti. Aslii naa dhiyaadhu. Aaman naa dhiyaadhu akkasuma muniir naa dhiyaadhu kunoo koottaa keessaan. Garee guruppii takka ijaaraati. Risiitii achirratti haa fidu. Achirra walii amantanii wanni as gubba dhiyeessaniif hin jiru. Achumaan laalanii achumaan hanqitantee sii galtee haqatantee fudhattee galte. Maaliifi wanni kun as gubba dubbatamaa jira. Lakkii haqni tiyya haganaa miti. Haqatiyya miliqee haqatiyya dhokfame. Ummata duratti as deebistan ammallee ummata kana dura bahee latti haqisii ta'isiin jettu soba jedhee haasii kakatu. Akkaataa sanii yoo gabaabsan malee akkaataa saniin furmaatatti yoo deeman malee waluma qaqaa ooluu ta'aa jira furmaanni argamaa hin jiru. Ani furmaata jedhee ka tilmaamu osoo oolaniin bulini waan kana daddafaa ofi fudhaa keessaan daddafaa jara kana waliin fida atillee obboleessoo milki risiitii siin jedhan dafii qopheessi. Fidi as kunooti risiitiin jedhiin haqqi isii kana jedh abboo haqqi nama balleessiti wallaahi nama kasaarsiti malee nama milkeessinu namni milkaa'uu hin danda'u. Kan akkasi yoo gabaabsan bareeda maamaasili as gubbaa oolle akka malee. Galatoomi sheekha dubbumaan anjeesan maayirra fixee hawwiina dhaggeeffadha amma dubbiin kennu. Okay, Omar rakkoon qabaa. Milkii ana takka milkii lama nusadeen nama lama sheekootii balannee immoo walitti hiinee kakuus ta'uus achi yoo xumurreewu. Kana fudhadhu anas hin jee. Nama shaniidhaan sheekootii lamaa fi baatii fi isaa siif haa kakatu. Asirrattis kakate achirrattis kakate nam shaniidha. Nam shaniirratti si kakate ilmoottis haa ta'u waan fedhattis haa ta'u. Yoo kadidu ta'e kuno doktora siltiin as deebisa. Kuno asdii kuno akkana lakkannataniiti hawaasnis mana keetitti didee jira jeetiin deebisa jechuudha. Yoo si kakatee maallaqa kee si kanne asirratti barbaachisaa miti. Si kakachuu barbaadaa miti. Nambara kee hin mul'isu. Iccitiidha nambarri kee nam shani. Ana ati sheekootii lama findaa. Sifin kakachiisa. Namni kuma shallaale namni shan wanta jee garaagarummaa hin qabu. Ani kanaan jaa. Kanani fudhattaa yoo fudhatte dubbiin asirratti haa xumuramu. Ni didaa ilmoo qabatee haa ta'u akka fedhette haa akka fedhette si haa kakatu. Sarakkoon qabu maaliif iccitee asirra baastan. Dhugaa namni ta'anii miti. Atiis achi bakkuma jirtu sani anis bakkuma jiru mana tokko ma addunyaan guddattee jirti. Namu biyya adda adda irraa ulaalaa jira. Noonoo nan jeena maal barbaachisaadha. Yoo dide kakachuu yoo dide ilmootti uummata dhufnee himna. Siif kakata nama shanessan irratti
sheekotii lamaa fi anaa fi ati ibsi nama ajandaan hanqanumaan jiru. Ilmoon olina ilmoon namaa qaaliidha. Dhiisa wanni biraatu baay'ee jira wanni itti walii fixan. Ragaan baay'ee jira. Waa'ee ilmoo warra dubbataa asirra dhaaba osoo uummanni Itoophiyaa hundi lukaan dhaabate ani ilmooti yaali kaka dhugaa isinitti himaa. Ilmoo qal'aa maaliif akka hin taane haasaa walitti. Milkii. Mana caalamoo ilmoo. Dhageeffatu dhugaa yoo barbaadde mana asliitti akkamatu mana asliin jaarsa godhee asiillee namoonni beekamaan jiran namaa gadi hin jiru hunduu namaa ol namaa gadi namaa ol hin jiru. Jaarsota fidanii guddoon biyya kana Dubaay beekaa qabdu nama baay'ee jira. Sheekh Abdurashidiin fa'aa Ahmad Malkaa fa'aa namoota guddaa jechuudha. Namoota ati kabaju. Kaayiroo keessallee aslii fa'aa asii Muniiriin asii Abdii Ukkumee fa'aa Abdii Amacullee fa'aa kunniin nutti dabalamaniitiin haa fixaniiti. Gruupii yoo barbaadu rakkin hin jiru. Hawi. Munir, dubbiin takku yoo mucaan birrii si na bira hin jirtu. Kakuun hin kan isiniin jiraa jirru ufii yaada keessamaa baatan isin ufii naman dhageeffatan waan biraa haasoftan Munir. Amma kakuu miti. Amma na dhagaye kan isiniin jiraa jiru mucaan milkiin deemee risiitii akkuma tireef jette fedhu kophaa isaa fedhu jaartii isaa wajjin hisaabee mallaqa haga waliin dalaydan kaalkuleet godhee fedhu akka jedhu piriinti haa godhu fedhu takka takkaan haa hisaabu hisaabee haa fidu. Hisaaba inni nuun jedhe sanirra dhaabannee tilmaama ati yaaddutti yoo dhiyaate yookiin yoo gahe taateyyu waan kee keessaa si haa ergu. Yoo wanni ati yaadde fi inni filetu wal ta'uu wal gituu baate yooma sana asirratti kaayisiifna. Ammaaf ka dursu maal inni hisaaba godhuudha jechuudha. Si galee amma waa'een kakuun geenne. Kakuun yoo isin mallaqa san fakkeenyaaf 10,000 jette inni mallaqni 3,000 jedhe hisaabni haganuma akka addaan fagaachuu kana waraqaa akka keessaan gatiin akka gemmaasha akka birrii xixiqqaan lakkaayin hunda lakkaa'e kakachiifne irraa fuunaa jechuudha. Nutti himaa jechuudha. San booda agarsi ka'uu fi haa ergu. Akkas thank you. Yookiin immootu nama nutti kenni yookiin nama nuu godhaa jedhe abboo namni Oromoon abdii irra kaatu baay'ee jira Dubaayin keessa nuu sii goona namni dhaqee wajjin haa sii hisaabu. Hawwi dubbii tana kennachuu yoo hin dandeenye kennachuu hin dandeenye ta'e si jalaa jechuudha. Yoo nama ofii itti dabaluu hin barbaanne nuhuu nama ofii amannu itti daballee jibbaata sii kenna akkuma isaa gubnee asirra taa'aa jirru kan yoo ofii itti dabaluu hin barbaanne nuhuu itti sii daballa. Yaa tokkollee sani lammaffaa irratti ammoo osoo hassabdanii mucaan birrii kee kafalu jedheen didin sadarkaa kakuutti hin deemina. Kakuu namni wayitii kakatu kamirra kakata beekaa osoo milkiin waata kanarraa hin qabdu jedhee kakachiisa. waata kanarraa hin qabdu kanaawu. Waanta kanarraa hin qabdu saantibii akkasiin kafalu quraana qabadhee siin kakadha yoo jedhe qofa kakachiifta malee. Akkuma nama walitti aaree dubbiin saddammiite malee bara dubbii walii amantanii bara. Amaluma nama walloleettu dhibbaan dhibba afaan walitti hin qajeelle malee bara walii amantanii. Wajjin dalaguu hime, baatii haga ta'e hime, qabamtee galuu kee hime, birrii si erguu nutti hime, naa erge jette, hisaaban goone jette, hisaaban goone jedhe. Amma wanni hafe maal inni hisaaba godhu mallaqa walii galaa mala inni keessan hagam akka ta'e godhee fidu. Waan san irratti dhugaan hisaaba godhuu nuti boruu hin kakachiifna. Yoo mala inni ati yaaddu san ka ta'u taate wanni kakachiifnuuf hin jiru yoo ittuu dhiyaate. Yoo haga san ka ta'e hin kakachiifna. Yoo mootuu lakki kakuyyuun barbaachisuu jette nama goone amma online irra osoo inni taa'aa jiru nama itti goone dhaqqanii edana sii hisaabanii boruu adda sii baafna. Maal itti sume? Eno hawi. Ammallee ani wanta dubbii soba keessa himachuun barbaadu tokkoffaa gaafa eegallu Raabiyaan birrii dhibbata. Matte ankuma 800 jammare isinis dhuftee haa kakattu anis dhufee hin kakadhaaf. Kun dubbiin kun tokkoffaa isa kan
Maalii fi waan qabadhee bahe beekaa fi akkatti qabadhee harkaa qabu beekaa. Tokkoffaa kana siin bahuunaa dhufuu qabaan. Isa lammaffaadhaan. Ani gaafa rakkadha kuma inni jedhu obboleetti illee nama waan lubbuu fi naa dabarsuu qabu haadhas akkasuma qaba inni beeka. Garuu isaan illee itti makuun barbaadu. Silaa asirra eegaa rakkoo kiyya asif fidadheetiin jedhe dubbiin tun icciitii hin qabdu uummata kiyya ammallee ilaalame keessa taa'atii naa hubadha. Ana ta'aatii yaada waan hedduu miidhameera waan ta'eef dhugaan ta'e yookaan asumaan naa haa baatuu barbaada. Riisiitiinuu duuba kakatamee naa dhufuu qabaa jedheeraan. Wanti asirra naa haa mul'atu jedheef tokko yookiin naan aanu tilmaamee jedhee dubbii kanatu dhugaa ta'ee ummanni Oromoo seeraan naa haa arguu barbaadan. Hojiin kun irraa muramee dhufuu danda'a. Ana yoo na waakkateellee milkiin naa kakate anti duruma jedhe quraana nin kakadha amma gize 3-4 jedhe milkiin quraana yoo jette hin jenne jedheeti quraanaan si hin kakatte isinis hin kakatte anin beekaan. Garuu hojii isaatiif ilmoon naa kakadhu dho jette waa'ee maallaqa an haadaara ana haa akkana ta'u naa kakadhu dho jette hin kakatu. Waan amalaa hojii isaanii sirri bareechee beekuufi. Kanaaf riisiitii fidanii akkana riisiitii mul'isanii akkana fidanii riisiitiin kun hagana jedhanii tilmaamaniifi ummanni waa hedduuyyuu qaagaa oola yeroon illee kanaaf nurraan dhumatu sa'aatii tokko ol nutti fudhatu tokko yoo san dhugaan tiyyallee naa argamtiin hanni tiyyallee yoo itti dhufteetiin jedhe hin qabus yoo naan jedhe ana dhallee rakkinna hedduus gonfadhee dhiphinna hedduus beelallee dheebullee dhibeellee gonfadhee waan hundaayyuu obsee cadhiseera an hin qabu kuno hagana ta'ee Oromoo haadhiiftu yoo jedhellee Oromoo na eebbiftiniiti sumuunii odoo hin fudhanne biraa dhiiseeti rabbii kiyya of kenne rabbii qabaataadha fayyaa na haa kennu umurii na haa dheeressu hin hojjetadhaa jedheeti itti amanee hin fudhadhaan. Dhugaa barbaade anan dhalee dhugaa garaa na nyaati kaleessaayyuu obseeti kushiinaa madaamiitiif deebee hojjetu jira. 2,500 mana doktoroota bira hojjetaa ture diraama Dubaay 1,900 seenee dabalamee 2,500 ta'e nama akkasii hojjetaaru adda gaddeebee diraama 1,000 nama mana madaamii hojjetu ta'eera fayyaa dhabee waan hedduu dhabee.